Ayyina shama akkam jirtu hordoftoonni kabajamtoonni chaanalii kiyyaa hundumti keessan nagaa keessanii annagaa kiyyaa waaqayyoon galatu. Egaan kun guyyaa irraa kana Simoonta baay'ee tokko isin fayyaduu isiniif qabadheetii dhufe. Guyyaa irraa kana egaa WhatsApp irratti chattii keessan ofiisaatiin akka inni nama wajjin haasa'u akkamitti akka godhachuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan kana jechuun koosi saayitii isin hojii garaagaraatti biizii taatan jirtanii hojii irra jirtanitti WhatsApp irra yoo hin jirtan ta'e yookiin immoo nama WhatsApp irra ergaa isiniif ergu duukaa haasa'uu kan hin barbaanne yoo ta'e salphaatti WhatsAppiin keessan ofiisaatiin of ajajee barreeffamoota barbaadan kamiyyuu akka inni erguuf gochuuti karaa itti dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya godhadhaa qabadhaa yoo namni ka'ee hi OTSL sai jedhee yoo namni nagaa kan nagaafatu ta'e ofiisaatiin wanta inni ta'uu ilaala. Waaw akkam jirta nagumaa jedheeti jira jechuudha. Osoo waa tokko hin barreessin maal tokko osoo hin godhini an bilbila kiyyallee yoo hin fayyadamaa hin jiraanne yoo intarneetii banee hin jiraanne ergaan kun ofiisaatiin hin deebi'aaf jechuudha. Yoo meestii namni immoo hi yoo namni naan jedhe ofiisaatiin malsiin akkamii akka deebi'u walumaa ilaalla. Hi, how are you jedheeti jira jechuudha. Kun akkuma agartan egaa namni hi yoonaan jedhe how are you jedha. Hi OTLC sai yoo namni naan jedhe immoo akkam jirta nagumaa namaan jedha jechuudha. Wanta barbaadan barreessitanii kaa'uu ni dandeessu jechuudha isini. Kanaaf kana akkamitti akka godhachuutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Daawwattootiyyaa baay'ee tokko salphaadha. Garuu baay'ee tokko immoo faayidaa qabeessadha jechuudha daawwattootiyyaa. Kanaaf itti fayyadama. Kunootti gaa salphaadha jechuudha. Namni ergaa barbaade yoo isiniif erge kunootti bifa kanaatiin deebi'aaf jechuudha. Yoo namni hello naan jedhe hi bro welcome ittiin jedha jechuudha chattiin koo. Kanaaf haala kanaatiin akkamitti akka godhachuutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba appilikeeshinii kana buufachuutii qabdu jechuudha. Appilikeeshinii kana liinkii isaa viidiyoo koo jala isiniif kaa'ee waan jiruuf liinkii isaa descriptionii jala waan argattaniif salphaatti buufachuu ni dandeessu. Barreeffama viidiyoo kanarra cuqaasaan isiniin jedha. Barreeffama viidiyoo kanarra cuqaastanii salphaatti argattu jechuudha. Kun iddoo kanarratti gaa kan agartan kun kanan qopheeffadhee kaa'adheera jechuudha. Iddoo kanarraa gaa barreeffamootaan qopheessee kaa'ee yoo namni hi naan jedhe hi how are you akka inni jedhuu fi jala kanarratti barreesseetiin jira. Yoo namni hi OTSL sai naan jedhe immoo akkam jirta nagumaa akka inni jedhuu fi ajaja kenneefiitiin jira jechuudha. Iddoo kana keessa dhagaa kan isin itti fayyadamtanii itti galla appilikeeshinichaa gaa baay'ee tokko salphaadha. Jalqaba bifa kanaatiin ennaan isiniif banu siitingii isin gaafata. Siitingii kana cuqaasuu qabdu jechuudha. Ennaa isin kana cuqaastan gara kanaa isin fida gara duubaa deebitu ennaa deebitanii as keessaa hin baatu jechuudha. Deebitanii appilikeeshinicha hin bantu. Amma maal gootanii jirtu jechuudha. Akka inni hojii eegalu gootanii jirtu. Garuu wanta isin hafootu jira jechuudha. Jalqaba akka kanatti ennaan isiniif baneeti jedhu mallattoo pilaasiin dhuma kanarra ni jirti jechuudha. Mallattoo pilaasii gajjallaa kanarraa ni cuqaastu tokkootii fi ennaa isin kanarra cuqaastanii kunoo bifa kanaatiin isin gaafata okay ni jettu jechuudha. Okay naa jettanii iddoo kanarratti should be answered kan jedhu kana barreeffama barbaadan barreessuutii ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo namni hi isiniin jedhe isin maal jechuutii barbaaddu? Fakkeenyaaf namni hi yennaan isiniin jedhe nagaa isin gaafatu isin immoo wantoota barbaadan deebii barbaadan nama sanaaf deebisuu kan danda'u qopheessuuf ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf hi yoo namni isiniin jedhe kana addunarratti hi kan jedhu kana barreessitaniitu gajjallaa kanarraa exact match kan jedhu kana dhiistanii similarity match kan jedhu isa lammaffaarra jiru kana filattu jechuudha. Kanarra kaa'ataniitu dhuma kanarraa gaa should be sent kan jedhu kana replay dha jechuudha. Kuni wanta namni na hi isiniin jedhu barreeffachuuti barbaadan. Fakkeenyaaf yoo namni hi isiniin jedhe hi jettanii akkam fayyaa keessanii nagaa keessanii jechuu dandeessu. Namootaan egaa wanta barbaadan isintu filata jechuudha. Kanaaf akkamitti akka barreeffatan isintu filata jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf yoo namni hi naan jedhe deebii kanatu deebi'aaf jechuudha. Kanaaf kana barreesseetan jira. Amma wanta adda biraatti iyyuu hin bu'u ishee kana lamaan qofaa barreessuudha jechuudha. Yoo namni hi jedhe yoon immoo hi akkam naguma ittiin jechuuti barbaade iddoo kanarratti barreessaa jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa kun isa namni isiniif ergudha. Inni lammaffaa kun isa ofii qopheeffattanidha jechuudha. Kanaaf amma xumurtanii jirtu mallattoo raayitii kana duwwaa cuqaasuudha jechuudha. Mallattoo raayitii kana akka cuqaastaniin xumurtanii jirtu jechuudha waan hundasaa. Amma iddoo kanarraa yoo namni hi isiniin jedhe chattiin keessan immoo ofiisaatiin beekee hi akkam nagumaa jedha jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf gara WhatsAppii deemee hi nan jedha jechuudha. Meestii hin hojjetu jechuudha. Waaw hi akkam nagumaa jedheeti jira jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin qopheeffattu jechuudha. Isin hanga barbaadan amma fedha keessanii barreessuutii dandeessu. As keessa tuuluutii dandeessu.
an fakkeenyumaafan tokko qofaa isinitti agarsiisa jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Mallattoo pilaasii kana cuqaasuu qofaadhaan itti daddabaltu jechuudha. Yeroo yerootti mallattoo pilaasii kana innaa isin cuqaastanii should be answer kan jedhu kanarratti fakkeenyaaf yoo namni hello isiniin jedhee isin wanta jechuutii barbaaddan immoo gajjallaa kanarraa replay message kan jedhu iddoo kanarratti dhuftaniitu wanta barbaaddan ni barreessitu jechuudha. Kanaafi haala kanaatiin qopheeffatu jechuudha daawwattoota. Kanaafi baay'ee tokko salphaadha. Akkamitti itti daddabalannaa wantoota barbaanne hin jedhidha. Gajjallaa kanarraa mallattoo pilaasii cuqaasuu qofaadhaanidha jechuudha. Kanaaf egaa guyyaarraa kana kan isiniif qabadheetii dhufe baay'ee tokko waan natti toleefan isiniif qabadheetii dhufe isinoo akkam isinitti toleera mitiire. Egaan saayitii hojiin qabatanii jirtan biizii taatanii jirtanitti chaattii keessanirraa wanta barbaadan ergaa barbaadan kaa'achuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan kun faayidaan isaa inni tokko inni adda ta'e fakkeenyaaf namni wantoota importantii ta'e barbaachisaa ta'e yoo namni isiniif kan barreessu ta'e akka namni sun ergaa barbaadan sana isiniif kaa'uuf ajajuullee ni dandeessu jechuudha. Kanaaf barreeffamas keessatti fayyadamtanii egaan guyyaarraa kanadha kan isiniif qabadheetti dhufe like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Ciao ciao.